Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel AKU English with OROMIC. I'm AKU. In our today's lesson, we are going to learn a miscellaneous communication. So that, please don't forget to subscribe, like, share our YouTube channel and keep receiving a weekly lesson through our YouTube channel. Kabajamtoota daawwattoota channel AKU English with OROMIC. Beegara channel keenya nagaan dhuftan isin jecha. Guyyaa hadhaa barumsa afaan miscellaneous communication yookaan ammoo barumsa haasawa garagaraaf keessaa qabuun kan isin dhiyaanu ta'a. Channel keenya subscribe, like, share gochaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan kabajaan isin gaafanna. Now let's jump over it. Okay, kabajamtoota daawwattoota keenya jechoonni an hadhaaf kan isin qopheesse yookaan ammoo jechoonni miscellaneous communication hadhaa keessatti barannu jechuudha. Jechoonni kunin akkuma isin beektan jechoota yeroo hunda haasawa keenya keessatti kan itti fayyadamnu jechuudha. Kanaaf jechoota kanneen isa muraasa irraa hanga 20 walumaan ilaalu jechuudha. Jechoonni hadhaaf isin qopheesse keessaa kan jalqaba akkana jedha. It is too loose. It is too loose. It is too loose jechuun uffata tokko yookaan uffata wayii godhatee yookaan sitti bal'atu ta'e uffanni kun sitti bal'atu yookaan ibsu taate it is too loose tan. It is too loose jechuun baay'ee bal'aa jechuudha. It is too loose baay'ee bal'aa jechuudha yookaan immoo uffanni kun baay'ee bal'aa jechuudha. Faallan kana immoo uffanni kun yookaan sitti dhibbatu yookaan immoo sitti si qabu yookaan ta'u taate it is too tight tan. It is too tight baay'ee dhiphaadha jechuudha. It is too tight. This clothes is too tight. This shirt is too tight to me or for me jechuudha. Yookaan immoo it is too loose for me. Natti baay'ee bal'ataa jechuudha. Kanaaf it is too loose jechuun baay'ee bal'aa jechuudha. Akkasumas immoo it is too tight jechuun immoo baay'ee dhiphaa jechuudha. Inni taanu it is suits you. Namni wayii uffata wayii godhatee yookaan sirraa bareedu taate it is suits you jechuudha jechuudha. It is suits you yookaan immoo sirraa bareeda jechuudha. It is suit you yookaan immoo sirraa bareeda jechuudha. Akkasumas immoo uffanni sun yookaan sirriitti galu yookaan immoo saayiziin isaa yookaan sitti ta'u taate immoo it is fits you jechuudha. It is fits you sirrii sitti gala jechuudha. It is suit you jechuun sirraa bareeda jechuudha. It is fits you jechuun immoo sirrii sitti gala jechuudha. It is fits you sirrii sitti gala jechuudha. Kan biraa immoo it's baggy. It is baggy. It's baggy jechuun uffata babal'aa jechuudha. Baay'ee bal'aa jechuudha. Yookaan immoo uffata haala malee baay'ee bal'aa kan ta'een it is baggy jennaan. It is baggy. Wow, this coat is too baggy jenne kootiin kun baay'ee bal'aa jechuudha. It is baggy. It is baggy. This trousers is it is too baggy jenne surreen kun baay'ee bal'aa jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni tokko uffata babal'aa kaatan jechuudha. Baay'ee bal'aa ka ta'e maana it is baggy jennaan jechuudha. Kan biraa immoo can I get a discount? Can I get a discount? Uffata wayii yookaan immoo suuqa dhaqxee yookaan immoo bakka uffata irraa bitan dhaqxee gatii uffata sanii akkasiif hir'isan yookaan gaafatu taate can I get a discount yookaan immoo uffata biraa kan gatiin isaa bu'aa argachuu danda'a jechuudha. Can I get a discount? Kan gatiin isaa gad aanaa jechuudha. It's not priceless yookaan immoo it's not costly clothes osoo hin taane uffata gatiin isaa qaalii kan hin taane jechuudha. Can I get a discount? Gatii kan gabbuu argachuu danda'a jechuudha. My phone is dead. My phone is dead. My phone is dead jechuun mobaayilli kee chaarjii yookaan immoo baatirii yookaan fixu taate my phone is dead jechuudha. My phone is dead. My phone is dead. Akkasumas immoo my battery is dying. My battery is dying. My battery is dying yookaan taate charging mobile kiyyaa xumuramaa yookaan immoo dhumataa jira jechuudha. My battery is dying jechuudha. The next one is kan biraa immoo he took the words right out of my mouth. He took the words right out of my mouth. Namni tokko yaada ati jechuu barbaaddu yoo kan jedhu taate yookaan immoo discussion irra yookaan immoo mariirra jiraatanii yaada kee yoo inni dingata yookaan immoo waan ati jechuu barbaaddu yoo si harkaa kan jedhu taate
Maal jechuun deetta? He took the words right out of my mouth. He took the words right out of my mouth. Inni waan an jechuu barbaade amma yookaan ammoo yaada kiyya na jalaa fudhate yookaan ammoo yaada kiyya isatu jedhe jechuudha. He took the words right out of my mouth. Kanaaf yaada yookaan ammoo jecha san irra deebuun barbaachisu jechuudha. The next one is go on ahead. I will catch you with you. Namni tokko yoo nama tokko wajjin deemaa jiraat akkasumas ammoo namni wayii jidduu kanatti yoo haasaan kasii qabu taate nama saniin na dura deemi. Si dhaqqabaa jechuu yookaan barbaadu taate go on ahead. Funduratti deemi. I will catch you with you. Si dhaqqabaa jechuudha. Go on ahead. I will catch you with you. Na dura deemi. Si dhaqqabaa jechuudha. Karaa biraatiin ammoo jechoota kana karaa biraatiin fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf you should have to study hard. Alright, then you will catch you up them. Fakkeenyaaf yoo barumsaan yoo duubatti haftee jiraatte isaan akka dhaqqabduuf jechoota garaagaraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. I will catch you yookaan ammoo you have to catch up with them. Isaan dhaqqabuu qabda kan jedhu jechuudha. Kanaaf go on ahead. I will catch you with you jechuun hiikan isaa gabaabinaan na dura deemi si dhaqqabaa jechuudha. Okay, the next one is do you have spare keys? Do you have spare keys? Or do you have spare scort tire? Or do you have the same, by the way? Do you have spare flat tire? Do you have spare keys? Furtuu tirfii yookaan ammoo furtuu dabalataa qabdaa jechuudha. Do you have spare keys? Furtuu dabalataa qabdaa jechuudha. Yookaan ammoo akkuma isin beektan furtuun baay'ee jira. Kan biraa jechuudha yookaan ammoo tokko yoo bade kan biraa kan fayyadamtu ni jira. Kanaaf do you have spare keys jechuun jechuudha afaan ingiliffaatiin namni tokkoon qulfii dabalataa yookaan ammoo furtuu dabalataa qabdaa jechuu barbaadde do you have spare keys jechuun jechuudha. Akkasumas ammoo gommaa makiinaa yookaan ammoo konkolaataa kana jechuudha. Scort tire jennaan afaan Ameerikaatiin scort tire yookaan ammoo scort jedhama jechuudha. Afaan British ammoo flat tire jedhama jechuudha. Kanaaf gommaa yookaan ammoo gommaa konkolaataa tirfii qabdaa jechuu barbaadde you can say do you have spare scort tire jechuudha. Kanaaf or flat tire jechuudha. The next one is they forgot to lock the door. They forgot to lock the door. Or you can say they forget to lock the door jechuudha. Isaan balbala cufuu dagatan. They forgot to lock the door. Isaan balbala cufuu dagatan jechuudha. The next one is she kicked the door. She kicked the door. Isheen barrii dhiitte. She kicked the door. Kick jechuun kan isaa dhiitu jechuudha. Hiika garaagaraa qaba jechuudha. Kanaaf she kicked the door. Isheen barrii dhiitte jechuudha. The next one is the hostel is crowded. Hostel keessa namni yoo kan guutu ta'e afaan ingiliffaatiin the hostel is crowded jechuudha. The hostel is crowded jechuudha. The next one is put on your turban. Put on your turban. Put on your turban jechuun koofiyaa yookaan ammoo amaamaa jechuudha. Turban jechuun kan isaa amaama afaan warra especially warroonni musliimaa kan mataa isaanii irratti godhatan jechuudha. Amaamaa jedhama jechuudha. Amaamaa jechuun kan isaa turban jedhama jechuudha. So nama wayiitiin amaamaa ofirra kaayi yookaan ammoo godhata mataa sana ofirra kaayi jechuu barbaadde we can say put on your turban. Put on your turban. Amaamaa kee godhadhu yookaan ammoo uffadhu jechuu karaa biraatiin. The next one is we are deeply grieved as the days of her father. We are deeply grieved as the days of her father. Nuti dhugumatti baay'ee gaddinee jira jechuudha. Du'a abbaa isheetiif yookaan ammoo du'a abbaa isheetiif baay'ee gaddinee jira jechuudha. Afaan ingiliffaatiin we are deeply grieved. Baay'ee gaddinee jira. Grieve jechuun gaddu jechuudha jechuu gara biraatiin. Kanaaf we are deeply grieved as the days of her father. Du'a abbaa isheetiif yookaan ammoo abbaan ishee duudhaaf baay'ee gaddinee jira jechuudha. Kanaaf afaan ingiliffaatiin du'a nama tokko yoo gadda keebsachuu barbaadde I am deeply grieved as the days of her father or I am deeply grieved as the days of your father. The next one is the police couch the thief red-handed. Policing yookaan ammoo policing
hattuu tokko yoo harkaan harkatti yoo kan qabu taate afaan ingiliffaatiin the police couch or the police coach the thief red-handed jennaan. Poolisiin hattuu harka harkatti qaba jechuudha yookaan immoo face to face kan qaba jechuudha yookaan immoo qabatama yeroo sanitti immediately kan qabu yoo ta'u taate the police couch the thief red-handed jechuudha. Jechi kuni jecha afaan deebsiti haa ta'u afaan normaal keessatti illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. So the police couch the thief red-handed jechuudha. Poolisiin hattuu harkaan harkatti qaba jechuudha. Kan biraa immoo I am used to studying with a nose. I am used to studying with a nose. Namni tokko uumamaan amala garaagaraa qaba. Gariin kan sagalee yoo itti jenne qo'atuu hin dandeenye jira. Gariin ammoo kan sagalee wajjin iyyuu qo'atuu hin danda'u. Fakkeenyaaf bakka sagaleen hin jirretti kan qo'atuu barbaadu jira. Kan amala akkasii qabu jira. Kan ammoo kan gonkumaa sagalee hin barbaanne ni jira jechuudha. Kanaaf namni tokko yoo sagalee kan itti iyyuu yookaan ammoo sagalee sana wajjin kan baratu yoo ta'e aadaa yoo kan godhatu taate waan san habit amala yoo ta'u taate I am used to studying with the nose. Ani iyyiinsa sagalee wajjin qo'achuu baradhee jira jechuudha. Homaa natti hin fakkaatu jechuudha. Homaa natti hin fakkaatu jechuudha. Yoo haga fedhe iyyanillee ni qo'adhaa naaf galaa jechuudha. Nama galiin kan hanga fedhe itti iyyan sagalee xiqqoollee hin dhageenye baay'ee hin barbaanne baay'ee jira. Kanaaf I am used to studying with the nose jechuun nama barbaadde an iyya sagaleetiin yookaan immoo qo'achuu baradhee jira jechuudha. Adapt godhee jira jechuudha. Kan biraa immoo kan kana fakkaatu I am used to sleeping with a light on. I am used to sleeping with what? With a light on. Ani yeroo rafu yookaan immoo ifaa banaa baradhee jira jechuudha. Yoo ifaan yoo dhaame jechuudha. Ifaan yoo bade jechuudha. Rafuu akka hin dandeenye ibsuu barbaadaa jira jechuudha. I am used to sleeping within a light on. An ifaa banaa dhiisee rafuu baradhee jira jechuudha. Kanaaf aadaa godhatee jira jechuudha. Wanta duraan gootu tokko yookaan immoo wanta wayii yoo kasi baratu taate I am used to jettee ibsuu danda'a jechuudha. I am used to studying. I am used to sleeping with a light on. Ani ifaa ibsee qo'achuu baradhee jira jechuudha. Kan biraa immoo if I change my mind I will let you know. If I change my mind I will let you know. Yaada kiyya yoo kan jijjiiru ta'e sitti hima jechuudha. If I change my mind, I will let you know. Nama wajjin yaada wayii yookaan immoo haasaa wayii mari'attee yookaan immoo haasoftee yaada san yoo kan jijjiiru taate nama saniin yookaan immoo sitti hima jechuu yookaan baatu taate akkana jechuu dandeetta jechuudha. If I change my mind, I will let you know. Yoo yaada kiyya kan jijjiiru ta'e si beeksisa jechuudha. If I change my mind, I will let you know. If you change my faallaa kana ammoo isaanillee akkana jechuun jechuudha. If you change your mind, please let me know. If you change your mind, let me know. Yoo yaada kee kan jiru taate natti himi yookaan immoo haa beeku jechuun jechuudha. So if I change my mind, I will let you know jechuun yoo yaada kee jirte na beeksisi yookaan immoo natti himi jechuudha. The next one is I ran into my teacher yesterday. I ran into my teacher yesterday. I ran jecha past tense dha yookaan immoo RAN dha jechuudha. I ran into my teacher yesterday jechuun ani barsiisaa kiyya tasa kalee arge jechuudha. Ani gara barsiisaa kiyyaa fiigee miti. I ran into my teacher yesterday. Ani tasa barsiisaa kiyya kalee kararratti yookaan immoo bakka wayiitti arge jechuudha. Not only barsiisaa qofaa miti my boss jechuun deta yookaan immoo my father yookaan immoo my sister jechuun deta wanta tasa argate wayii nama wayii kan tasa argite nama duraan argin kayraa turte yoo kan tasa argitu taate akkana jechuun jechuudha. I ran into my teacher yesterday jechuudha. Yookaan immoo karaa biraatiin I bumped into my teacher yesterday. I bumped into my teacher yesterday. I bumped into my teacher yesterday. Barsiisaa kiyya tasa kalee arge jechuudha. The next one is she is not your well-wisher. She is not your well-wisher. Isheen nama gaarii siif yaadu miti. Isheen nama gaarii siif yaadu miti yookaan immoo isheen nama gaarii miti jechuudha. Yookaan immoo gaarii yaada positive siif yaadu jechuudha. Yookaan immoo badaa siif yaadu jechuudha gara biraatiin. She is not your well-wisher. Yookaan immoo he is not your well-wisher. Isiin yookaan immoo inni siif gaarii hin yaadu. Yookaan immoo isaan jechuudha. They are not your well-wisher. Isaan gaarii siif hin yaadanii jechuu hin danda'ama jechuudha. So jechoonni kunniin martiyyuu haala ingiliffaa keenya keessatti
amma guyyaa hunda wanta nu qunnamu keessatti kan itti fayyadamnu jechuun kun baay'ee barbaachisaadha. Jechoota miscellaneous communication jechoota bakka irraa walitti dhufan kan haasaa kennan keessatti yeroo hunda itti fayyadamnu jechuudha.